Akkam jirtu naguma fayyaa keessanii hundumtuu nagaadha. Akkam namni tokko utuu kaffaluun dirqamni kaffaluu isarra hin jiraatin qarshii isaa innaa akkaawuntii nama kabiraarra gashe yookaan yoo kaffale deebisee gaafachuu danda'a kan jedhu irratti haasofna har'aa. Ani abukaatoo Atanaaboon jedhama. Kanaan dura abukaatoo mana murtii kamittuu kan federaalaa fi kan oromiyaa irratti hojjechaan ture. Kaleessa viidiyoo kana isinii dhiyeesse viidiyoon kaleessa isinii dhiyeesseeni waa'ee ragaa dhaaltummaa ilaalchisee fi qabeenya dhaaltummaa ilaalchisee walitti bu'iinsi inni jiru falmii inni qabu yeroo kam keessatti dhiyaachuu akka qabu namni eegumsa maalii akka gochuu qabu irratti haasofne turre. Viidiyoo kana yoo nagarrate dhaqaa daawwadhaa isin gargaaraa irraa barattuu yookaan fira keessaniif ta'aa hin jedha. Har'a kallattiin gara guyyaa har'aattiin isin deebisa. Mata dureen koo guyyaa har'aa akkana sila isiniin jedhee namni utuu idaan irra hin jiraatin utuu kaffaluun qabaatinii qarshii akkaawuntii namaa irratti kaffale yookaan galche deebisee gaafachuu danda'a kan jedhudha. Kanasi kan sababa ta'e naa erge viidiyoo kaleessaati. Viidiyoo kaleessaa maamilli koo kanaan dura waggaa kurnaarraa kan maamila koo turanii viidiyoo koo kaleessaa dhaggeeffataniiti kan narra ga'e kun akka nama kabiraarra hin geenye kan maatii keenya irratti dhiibbaa uume kun nama kabiraarra akka hin geenye waan nurra ga'e sanasi maal ta'a yoo dhiyeessite naan jedhani. Anis dhuguma yaada isaanii kanatti nan gammade yaadnen ture. Dhuguma immoo kun nama baay'ee quunnamuu danda'a waan ta'eef isin fayyadaa laataa jedheen qabadhee dhiyaadheen isiniin jechuu jaalladha. Dhimmi isaa akkasii. Abbaan manaa fi haati manaa wal lolu. Akka wal lolanii wal lolteen isaanii kun jabaachaa deema. Gaafa jabaachaa deemu haati manaa dhimmi kun humnaa ol ta'eera adda ba'uu qabna gaa'elli keenya diigamuu qaba jedhanii fi daayivorsii yookaan hiikaa gaafachuuf mana murtee deemu. Abbaan manaa immoo asii maal godhaa? Isheen gaa'ela diigdee qabeenya irraa hirachuuf deemte jedhee taddinaan immoo qabeenya gara balleessaa jira. Bu'uuruma kanaan maal godhaa? Mana kaartaa pilaanii qaba waan ta'eef isa dafanii gurguranii jijjiiruun hin danda'amu. Konkolaattota jiranis libree isaanii ganaa jijjiiruu maal gochuun inni sa'aatii fudhata. Kanaafuu kallattiidhaan maal godhenni qarshii baankii jiru dhaqeetu akka har'aa qarshii 700 baasee borumtii isaa immoo qarshii 400 baasee walitti qarshii miliyoona 1 fi 100 baaseetu maal godhaa? Akkaawuntii hiriyaa isaa kabiraa nama wajjin hojjetan jechuudha. Akkaawuntii namichaa irratti galche dhaqee. Haati manaa gaafa dhorka mana murteetii baasiftee gaafa fiddu qarshiin kun baheera kun baay'ee ishee gubee baay'ee ishee aarsee qabeenya isa kaan dhorkisiifte akka hin jijjiiramne akka hin gurguramne qaama kabiraatti akka hin dabarre qabeenya isa kaan irratti dhorkiin hin kaa'ame garuu qarshiin kun asii baheera. Qarshiin kun egaa heddii isheen himannaa bante booddee waan baheef kana gaafachuu dandeessi. Gaafa qabeenya garaagaraa akkamitti ilaalama dhimmi kun namichi akkas godhe kun callisee matii fudhachuu danda'a dhuunfaa isaatti kan jedhu. Qabxii korraa waan hin taane fi mata duree kabiraa irratti borru yookaan boroolee viidiyoo kabiraan irratti illee walitti haasofna. Mata dureen korraa akka dubbiin isaan dheerannee fi akkuma isiniin jedhee namni qarshii akkaawuntii namaa irratti galche kuni deebisee gaafachuu danda'a kan jedhudha. Bu'uuruma kanaan iddii isheen himannaa dhiyeessite booddee jaarsi gidduu galeetu akkamitti ijoollee addaan baaftu ijoollee kana maal gochuudhaaf isi waliiktanii jedhaniiti ishees isa lolaniitu jara kana deebisanii walitti araarsu. Akka walitti araarsanii namicha kanatti maaltu dhufaa? Qarshii baafte sana fidii jedhaniin. Innis maal jedhaa? Qarshiin baase kun jira. Akkaawuntii aareen yeroo sana baay'ee waan aareeffananii akkaawuntii hiriyaa koorra gashee dhiifamaa akkaawuntii nama wajjin hojjedhu irra gashee dhiifama kanaafuu nan fidaa balleesseera dhiifama jedhee dhiifama gaafateetu hiriyaa isa sanaanii qarshii sanaa deebiseedhaan. Gaafa inni qarshii naa deebisu namichi qarshii maalii siin deebisu ittiin jedhan. Akkam naan deebiftu? Ati kanaan dura wajjin hojjetaa turre hidhaa adda addaa sirra jira isa kaffaltee kanaafuu siin deebisu jedhan. Isa booddee seerri maal jedhu seerri maal jedhaa kan jedhu ilaaluutti kaane jechuudha nuyi. Gaafa seerri maal jedhe gaafa laallu kana seera dhimma kana laalu seeraan ala duroomu unlawful enrichment yaalaa gubaan babal'isa kan jedhu jala kutaa lammaffaa jala itti barreeffamee jira. Kutaa lammaffaa kuni seera hariiroo hawaasaa keewwata 2164 irraa kaasee
hanga 2167tti barreeffamee jira. 2164 irra kan jiru namni idaa kaffaluu hin qabne undue payment kan kaffale gaafachuu danda'a jedha. Kuni pirinsipiliidhaan jechuudha. Akka jeneraalitti bamarii darajaa isa jedhan sana jechuudha. Pirinsipiliidhaan gaafachuu danda'a jedha. Garuu gadi bu'ee gaafa keewwattoota warra taanu gaafa gartanii akkasin jedhu. Akkasin jedhu jechuun gaafachuu danda'a jedha. Garuu haalli itti gaafachuu hin dandeenye immoo jira. Fakkeenyaaf keewwata 2165 irratti maal jedhaa? Yoo dogoggorriin jiru ta'ee jedha mata dureen isaa. Gaafa keessa galtanii ilaaltan immoo maaltu barreeffamee jira? Akka kaffaluu hin qabne osoo beekuu, kaffaluu harka irra hin jiraanne osoo beekuu kan kaffale yoo ta'e naaf deebi'uu jedhee gaafachuu hin danda'u jedha. Osoo beekuu jechuun dogoggorri osoo hin jiraatin jechuudha. Dogoggorri jiraannaan garuu ni danda'ama isa jirutti nama geessa. Dogoggora jechuun amma namichi kun gaafa dhaqee akkaawuntii namichaa irratti galchuu, akkaawuntii nama biraa irratti galchuuf jedheen dogoggoraan akkaawuntii irratti galchee kan jedhu yoo ta'e maqaan fa'aa wal ta'ee yookaan lakkoofsa baankii akkaawuntii isaa kan lakkoofsa waa dogoggoree akkasitti galchee yoo jedha ta'e kana gaafachuu danda'a jedha. Gadi siqeema maal jedha akkasuma? Sababa gahaa jedha. Sababa gahaa jedhee namichi kun jedha inni qarshii galche kun utuu idaan irra jiraate idaa namichaaf kaffalu osoo qabaate idaan sun immoo yeroo inni itti kaffalu yeroo isaa irra darbeera yoo ta'e limitation period yookaan isa ergaa gizee jennu sana jechuudha. Sanaan daangeffameera kana booddee kaffaluu fi dirqama hin qabu akka hin qabne osoo beeku kan kaffale yoo ta'e ammas gaafachuu hin danda'u jedha. Garuu kan inni gaafachuu danda'u jedha waa xiqqoon tokko. Yoo qarshii sana tola namaa kennuu fi dandeettii kan hin qabne yoo ta'e, dandeettii jechuun chiloota yeelelloo koone maal jechuudha? Qarshii sana namaa kennuudhaa fi tolaan jechuudha. Qarshii sana baasee tolaan namaa kennuudhaa fi kan hin dandeenye yoo ta'e, fakkeenyaaf qarshiin suni kan isaa miti yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf garuu namichi kun qarshii kan irratti qabatee jiru qarshii kana akkaawuntii isaa keessaa baasee qarshii kana yoo barbaade namaa kennuu danda'a, yoo barbaade waa ittiin bituu danda'a, yoo barbaade kana gochuu danda'a. Kanaafuu dandeettii hin qabu jechuun hin danda'amu, dandeettii qaba. Kanaafuu asinis kufaadha. Kanaafuu jaraanii isaan maal jedhee na gaafatanii yeroo sanatti kan isaan barbaadan maa inni qarshiin sun guyyaa akkaawuntii namichaa gale irraa kaasee herrega persentii 9 herrega dhala herrega persentii 9 herregamuuni gatii mana murtee fi abbaa seerummaaf kaffalameeni durgoo abukaatoo persentii 10 baasii adda addaa qaraxa tanbeeraa fi waan adda addaaf waan kaffalame hundasaa dabalee namichi kun akka nuu kaffalu himatni irratti nuuf dhiyaatu kan jiranidha. Garuu kan irratti walii gallee waan isaa isin baasuu jaarsummaan artuu fixxanii wayyaa kan jirutti walii galee isaan wajjin. Garuu dhiisuu keenyarraa qaawwaa xinnoon tokko jirtu namichi kun qarshiin kun akkaawuntii namichaa irratti galu maleessa qarshiin kun kan haadha manaaf kan abbaa manaa waan ta'eef abbaan manaa immoo baasee akka barbaade gochuu waan hin dandeenyeef qofaasaa akkas godheetu waan yeroo sana wal dhabanii fi kana gochuu danda'e qarshii ofisaatii namaa kennuu hin dandeenye tola namaa kennuu hin dandeenye fuudhee kenne jenneetu dogoggoraanis immoo akkas jenneetu akkasitti mata dhiyaatu jedhanii anaannatti hin tolle waan ta'eef abukaatoo kabiraa fudhatanii abukaatoo kabiraanis man jedhettiin jedhee anyways hin yaalla jedhanii mana murtee deemanii mana murtee gaafa deeman jedhan namichi gaafa mormii falmii maalii kaasaa dogoggora waan jedhamu hin jiru namichi kuni akkaawuntii koratti kan inni qarshii kana gashee maqaa koo barreessee maqaa koo qofa miti maqaa koo guutuu kan abbaa koo wajjin barreessee akkaawuntii koo barreessee seeraan galchee isayyuu guyyaa tokko miti kaleessa 700 naa galchee har'a borumti isaa immoo 400 naa galchee kana jechuun
kan guyyaa tokko dogoggora guyyaa lama fa'aa akkamitti dogoggoruu danda'e dogoggora waan jedhamu hin jiru jedhee kun dhugumaa falmii kan biraanis kaasuu hin danda'amu dubbiin asuma irratti raawwate mana murteetti deebii kana kenne. Waa'ee isa wanni hin qabu jedhes immoo waa'ee isa namichi qabeenyi kun kan haadha manaaf kan abbaa manaatii qofaa koo qarshii kan akkam barbaadetti baasee namaaf kennuu hin danda'u isani jedhesi. Isteetmentiin baankii isaatii bu'uura sirna seera hariiroo hawaasaa 145 manni murtee naaf dhiyeessu qofaa isaa irratti ajajee birrii miliyoona 1 miti miliyoona 5 miliyoona 6 nama sochoosaa turedha. Kanaafiyyuu kunis fudhatama hin qabu. Sanas ta'e kanas ta'e kanaaf inni hojii waliin hojjetaa turre waan ta'eef qarshii kana immoo callisni walitti kennaa turre bu'uura kanaanitti hidhaa isarra jiru naaf deebise maleessaa hin deebisuu jedheen. Dhimmi kun mana murtee aanaa mana murtee sadarkaa duraa isaa murteessee mana murtee olaanaa itti cimsee jibbaata deemanii jibbaatis gaafa keessa galuu dhimma kabiraa keessa galuu hin barbaachisu murteen mana murtee jalaa kennan sirriidha jedheetu isaan geggeesse. Kan namichi silaa qarshiin ani namichaaf kaffale lasaa wajjin gatii abukaatoo wajjin durgoo abukaatoo wajjin gatii seeraaf kaffale wajjin kan inni jedhe hundi isaa bishaan dhugeetu jarri warri garasii isaa namichaan murtaa'e waan ta'eef namichaa fi kan namichi abukaatoodhaaf kaffale persentii 10 qarshii sanaan jechuudha. Persentiin 10 miliyoona 1,100 meeqa akka ta'e herrega akka dabalanii kaffalan. Gatii abbaa seerummaa kanaaf kaffalamee beekamaadha waan isaa jira isas akka kaffalan. Mana murtee kana hundaatti oliif gadi kan isaan deemaa turanii baasii adda addaan isaanirra ga'eera. Barreeffamaa fi qaxxaan beeraa fi waan adda addaa waan isaan baasan jira. Walitti dabalatee kanas muraadhaan qarshii namni tokkotti murtaa'ee kan akka kaffalan jedhameetu qarshii ofii isaaniitii baasanirra qarshii kabiraa dabalanii kaffalaniin isiniin jedha. Isa boraati irraan fudha jettee sababaa jalaa gadhiifte jedhan. Haadha manaa koo jalaaniiti qarshii kana gara kabiraatti geessa jedheetu haadha isheetu haadha manaa irraa hirmaatte ta'e tokko walakkaa hirmaatti. Utuu hunda isaa fudhattee iyyuu ijoollee isaa wajjin ijoollee isaa ittiin guddiste malee waa kabira waan gootu miti. Innis yeroo sana aaree dhimma kana keessa kan gale malee utuu hunda isaa fudhattee rakkina waan qabu hin turre qarshii isaanuu wal dhabaniiru isaanuu gaa'ela diigaa jiru ijoollee bittinneessaa jiru. Waa'ee qarshii irratti wal loluun waa'ee isaa irra turan natti hin fakkaatu garuu haalli qabatamaan dachee kanarra jiru garuu akkasii. Kanaafuu irra caalaa kanarra ka'anii kanaafuu haati manaasaa kun yeroo hundaa bara baraan nu gubaa jiraatan of barumsa guddaa nu ta'eera. Kan nurra ga'e kun nama kabiraarra akka hin geenye kanaafuu viidiyoo isaa dhiyeessite naan jedhanii kanaafin akkasitti dhiyeessee waan fedheefiyyuu qarshii gaafa akkaawuntii namarra galchitanii of eeggadhaa. Ergi galchitanii booddee nagaheen ittiin isarra galcheen qabaa nagahee kana dhiyeesseen gaafadha jettanii fudhatama hin qabuun isiniin jedha obbolaa koo. Viidiyoon kun nama kabiraa akka ga'uu fi akka bira ga'u godhaa. Viidiyoo dheengadda kaleessaas ilaalaa isa kanarratti yaada qabdan naaf ka'aa. Viidiyoo kabiraan boru walitti deebinaa akkasitti nagaan naa jiraadhaa galatooma.